Habeet akkam jirtu hordoftoota kabajamoo fi jaallatamoo Gaashawuti. Nagaan gara chaanaalii kootti nagaan dhuftan jecha haraqaniin qabadhee isinii dhiyaadhee geemii taphachuun akkaataa isin qarshii mana keessan teessanii argachuu dandeessan yommuu ta'u, amma walumaan haa ilaallu. Jalqaba maal gootu gara Play Store moobaayilii keessan irraa appilikeeshinii qabdan sanaan seentu achi Play Store gallee ilaalla. Play Store keessatti maqaan geemii sanaa Giva Price Real Cash jedhama. Sana agarsiisu. Akkuma beekamu hordoftoota koo install godhattu silkii keessan irratti download erga godhattanii install gootu jechuudha. Yeroo ammaa kana hordoftoota koo appilikeeshiniin kun silkii kee irratti download nu ta'ee jira. Kanaafuu bakka itti download goone Play Store keessaa baanee iddoo nu kaa'e gallee silkii keenya irratti store goona. Geemiin kun yommuu banamu qaboo silkii keenya irratti Facebookiin yookiin Googleedhaan galuu akka dandeenyutti nu agarsiisa. Isin kan ittiin galuu qabdan karaa Googleedhaan fayyadamtan gaarii ta'a. Kanaafuu Google kan jedhu kanarratti buuna. Google kan jedhu kanarratti gaafa buune inni imeelii yoo silkii keenya irraa qabaanne karaa imeelii keenyaan akka seenu godhaa. Hin qabnu taanaan garuu warri imeelii hin qabne akka banattan isin ajaja. Kanaafuu ani akkuma amma nu banaara. Osaan eeguu qabna amma inni banutti. Akkuma argaa jirtan hordoftoota koo appilikeeshiniin kun yommuu banamu ofuma isaa utuu isin waa tokko hin hojjetin homaa isin hin dalagsiisin qarshii Ameerikaa 100 akkasiin baafattan isin ajaja. Innis bakka kamitti buutanii baafachuu qabdu? Bakka kiliim jettu kanatti buutu jechuudha. Bakka kiliim jedhu kanatti akka buutan isin ajaja. Booda kiliim gootanii keessaa baatu jechuudha. Win price every day kan jedhu jiras isas fudhachuu dandeessu jechuudha. Bakka goo jettu kanatti buute. Geemiin kun wantoota baay'ee of keessaa qaba. Spiin kan itti gootu itti buute wantoonni sun hin naanna'an jechuudha. Kana get free ticket speeding is furniture wheeledha. Bakka kanatti buute naannessuu dandeessa jechuudha. Achi geemiin kun akka kanatti yeroo banamu geemii kana taphachuudhaan dursaa maal goota bakka spiin jedhu kana itti buuta. Achi naannaa jechuudha. Carraa kee maalirra akka inni so'u ilaaluu dandeessa. Kabajamoota hordoftoota koo otuma hin dalagiin qarshii Ameerikaa tolaan doolaara tokko akka argachaa jiru argaa jirra hundi keenya. Kanaaf yaa obboleessa obboleettii geemii silkii keenya irraa meeqatti qaba laata? Geemii waan tokko qarshii nu kaffaluu hin dandeenya. Kanaaf appilikeeshinii kana dafiitii amma daawunlood godhiitii itti fayyadamii jedhan.
Appilikeeshiniin kun ammallee wantoota taphoota garaagaraa of keessaa qabaachuu danda'a. Innis maal akka ta'e isinitti agarsiisa. Deebitee isa kana keessaa gaafa baateettu add kan jedhullee jira. Ammas dabalataan qarshii Ameerikaa saantima 10 itti nu dabalee jechuudha. Kanarratti dabaltee fudhachuu barbaadde dabil gootee bakka dabil jedhu kana 500 jira. Saantima 500 kana dabiliidhaan irra deebitee 1000 gootee fudhachuudhaan bakka dabil jedhu kanatti buutaa achi booda beeksisa wayii ilaaltaa eenyutti dabalee si kennuu danda'a jechuudha. Beeksisi kun gaafa ilaaltee fixxu bakka X jedhu kana dura isaa kanarra kan jiru kanatti buutaa ergasii booddee gara fuula duraatti si deebisaa jechuudha. Gara duubaatti deebita. X kanatti buutaa amma X kun dhufutti buutu taanaan iddoo biraatti si dabarsaa jechuudha. Obsumaan eeddee bakka X jedhu kana eeddee itti bu'uu qabda. Ilaal akkuma dura jedhee qarshii saantima Ameerikaa 500 nu kennee jira. Sababa beeksisa ilaallee gara 1000 godhee nu laate jechuudha. Ammas dabalataan maal of keessaa qaba? Appilikeeshiniin kun baay'ee namatti tola jedheera duraanii. Finish all mission and get tickets jedha. Wantoota jala kanatti argaman kana hunda kana yoo fixxe qarshii yookaan saantimoota Ameerikaa asirratti argaman kana argachuu dandeessaadha. Maalidha? Sarvey sekoondii 30 sarvey yoo goote saantima amma kana argachuu dandeessaadha. Score point kan jedhamu jira. Asteroid kan jedhu jira. Isaan kana hunda kana yoo taphatte kataa barbaaddetti saantimoota kana itti qabdee guyyaatti hanga qarshii 500 akkaataa hojjetteen argachuu dandeessa jechuudha. Geemiin kun kan baay'ee namatti tolu appilikeeshinii guyyaatti qarshii baay'ee argamsiisuu danda'udha. Isin namoonni silkii keessan irraa geemii garaagaraa qabdan akkaataatti dadhabaa ooltan mormi keessan akkasii dhukkubaa ol beeka. Garuu isa kana isaatii isa kanatti fayyadama. Kun qarshii isin argamsiisuu danda'a. Qarshii isin argamsiisu yoo fayyadamtan gaarii natti fakkaata. Kanaaf geemiin kun yoo isinillee hojii qabaattan ijoollota keessanitti kennitan ijoolleen keessan akkasii taphatan gochuu dandeessu. Waan isin hin jeenneef karaarra yeroo deemtan taphataa deemuu dandeessu. Yeroo mana ishee teessan yeroo boqonnaa qabdanitti taphachuu dandeessu. Waan isin miidhuu hin qabu. Kaffaltii isin kaffalchiisuu hin qabu. Waan qabdanis isin dabala waan ta'eef jabaadhaa hojjedhaan jedha. Daa'imman keessan mana keekii waan garaagaraa jedhanis rakkisu appilikeeshinii kana daawunloodii gootanii silkii keessan irratti yoo taphadhu jettanii daa'imatti agarsiisan daa'imman keessan ni taphatu. Wantoota isaaniif barbaachisan ittiin bituu dandeessu jechuudha. Kanaaf ammuma warri daawunloodiin koonee daawunloodii godhaatti fayyadaman jedha. Geemii kana yommuu taphattanii qarshii doolaara Ameerikaa 10 irra geessanii qarshii kana baafachuu dandeessu. Qarshii kana baafachuudhaaf karaa paayibaaliidhaan kan isin booda paayibaalii banattanii karaa paayibaaliidhaan yeroo taphattanii doolaara Ameerikaa 10 geessanii baafachuu dandeessu. Innis karaa withdrawal jedhu kana bakka withdrawal jedhu kanatti buutanii doolaara Ameerikaa 10 gaafa geessan fudhachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu piroosesiin isaa salphaadha. Taphattanii fudhachuu dandeessu jechuudha. Isin daangessuu hin danda'u jechuudha achi geessanii. Kanaaf barumsa asumarratti dhaaba yeroo biraatiin hanga wal agarruutti nagaan tura.